waaqa koo abdiin koosii mootii koo. Ashamaa kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin nagaan siin gaafadha akkam bultan akkam turtan akkamsaa kanaaf roobni eegdan nagaa keessan jira galata Waaqayyoo nagaa fayyaadha isinis bakki nagaa fayyaa taatanii baga jiraatanii nagaan na bira jiru simbiras akka jiru abdiifamantiin qaba baga ayyaanota waggaaf ji'aan kabajamee guyyaarraa yaadatamee lultiin singee hundumti keenya baga nagaadhaan ittiin nugee. Ameen isiniin jira Waaqayyoon akka badii balleessa keenya osoo hin taane akka jaalalaa fi arjummaa isaatti eegee waan hundarra tiksee isaa kanaaf yeroo kanaan kan nuti maqaanuma keenya kabajni galanni isaaf haa ta'u ameen akkasumallee immoo isa yaammanni isheen kan biraan hafne arteenya deessu Waaqayyo gulguleetii dubaroo maaramiitti elfanni kabajni galanni ishiif haa ta'u ameen akkasumallee ergamoota bareegamoota toloota raajota barsiisota akka Waaqayyoon kennaa isaanii kenne hunduma isaanii elfanni kabajni isaaniif haa ta'u ameen akkasumallee immoo warroota obboloota koo viidiyoo kiyyaa laayik sheer godhanii na jajjabeessitanii hunda keessanii immoo galanni koo guddaadhaan isiniin jedha. Ammallee immoo viidiyoo haradhaan deebi'ee dhufe viidiyoon kiyya kunis maalidha? Hojii tokko waan gaariidhaan hojjennee firii isaa irraa argachuudhaaf hojii sana akkamitti jechuu dandeenya? Hojii sana immoo yoo akkamitti hojjenne firii gaarii nuu kennuu danda'a kan jedhudha. እና ስንቲን አርክሲሳ ወንተ ወንዱማ ወጂልን ላለ ስኒን ጀዳ እና ከነፈካታ ወንተ ተኮ ሆጀኔ ፍሪየን ነው ከኑ ላሉዳፊ አከሚት ወጀቹ ደንደኛ ወንተ ሰንከን ጀሉዳ እና ወንዶ ከነፈከኛ ፍረደ ላይሞኒ ከና yokin አስሪ ከና አከሚት አገናማፍ ግን ወንተ በርባችሁ ሁሉ ይወርገቴ firii inni nuu kennu firii akkamii kan jedhu ilaaluu dandeenya. Kanaaf laayimooniin kun bakka baay'eetti guutumaa guutuutti firii gaarii kan nuu kenne irraa ilaaluu dandeenya. Innis akka barbaadetti bishaan hirkatee jira waan ta'eef wanta isa barbaachisu jechuudha. Bishaan siraatan dhugee jira waan ta'eef firii isaa haala kanaan nuu kenne. Kanaaf wanta guutuu tokko irratti yoo seeraa ta'an yookiin immoo wanta inni barbaachisu haalaan yeroodhaan kenninee fi firii gaarii nuuf kenna jechuudha wanti hunduu. Anna wanna hojjennu tokko irratti siraataan yoo hojjenne firiin irraa argannu gaariidha. Isiniin jedhu obboloota koo mee warroonni akka kiyyaatti hojjettanii firii inni kenne kana irraa argitanii akkamitti isin gammachiise akkamitti ilaaltan an dhugaa dubbachuudha jechuudha baay'een itti gammade. Maaliif jennaan wanta hojjedhe tokko irraa firii gaarii naa kennuu isaatti jechuudha. Ana firii gaarii naa kennee jira ittis gammadee jira wanta tokko hojjedhee jira waan ta'eef firii gaarii irraa argadhe. Ana namoonni baay'eenis akkasitti akka kiyyaa kanatti hojjetanii itti gammadan jedhee nan yaada. Ana akkasitti haala kanaan naa kennee jira firiin isaa. Baay'ee kan namatti toludha dhugaa dubbachuuf jennaani jalqaba akkasiin turre kun lammaffaadhaaf si'a lammaffaadhaan hojjechaa jiraadha jalqabee jechuudha. Inni jalqabaa dhugaa dubbachuuf jennaan haala kanaan naaf hin kennin maaliif wanta isa barbaachisu siraataa wanta hin arganneef natti fakkaate. Isa lammaffaa irratti immoo firii baay'ee bareedaa ta'e naa kennee jira. Anis bishaan siraatan hin obaasee yeroo yeroodhaan hin obaasaa ture saniif baay'een itti gammadeen illee naa kennuu isaatti akkas fakkaata. Kanaaf waan hojjennu tokko irratti jechuudha wanuma fee yoo ta'e iyyuu firii gaarii irraa argachuudhaaf siraata wanta nu barbaachisu kennuufii qabna. Wanta inni barbaadu san jechuudha. Na akkas fakkaata. Kunillee akkasuma burtukaan kun maqaan isaa kuni loomii jedhama afaan biyya keenyatti. Kun immoo kana loomiidhaati dhugaa kana loomiin akka biyya keenyatti loomiin kana natti fakkaata yoo hin daganne ta'e kun immoo maalidha burtukaana miti.
burtukaanatti fakkaata. Burtukaana kuni kan nyaatamu sanii isaadha. Inni kinoo kanadha gurguddatee jechuudha. Innaa akkasittan firii isaa irraa argadhe bishaan isaa siraatan baasee seeranii kun immoo loomiidha. Loomiidha akka afaan keenyatti kanadha inni. Kun loomiidha natti fakkaata. Loomiidha inni natti fakkaata osoo hin taane ergitti loomiidha jedhee yaada. Akkasittiin isiniin jedha. Hojjedhee kanarra firiin argadhee firii argachuu kootti immoo dhugaa dubbachuuf jennaan baay'een gammadee maalitti hojii kootti illee hojjechuu kootti na boonse bakka kan kaleechatirra immoo jijjiiramu argeen jira waan ta'eef jechuudha. Kaleecha akkasitti baay'ee hin buusne kinuu garuu warra akkas fakkaata. Xiqqoodha irraa hin guure malee baay'eetti tokko. Innaa warroonni akka kiyyaatti hojjettanii firii gaarii irraa argamsiistanii itti gammadaa isinii jedha dhugaa dubbachuuf jennaan waa tokko wanta tokko seeran hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan yoo kennine firii gaarii nu kenna. Garuu nuti jechuudha nama tokko fakkeenya firiyyuma keenyaaf waan gaarii yoo goone namichi sun waan gaarii naaf goote jedhee wanta gaarii siif hin ta'u. Osuma fakkeenya fudhannee hiriyaa kee tokkoof jechuudha. Hiriyaa kee tokkoof isaaf qophaa dhaabbattee isaaf jiraachaa turte namni suni bakka akka ati isaan ala kaayyoo isaan ala filannoo biraa hin qabne sii ta'a malee akka kanaatti firii gaarii siif hin kennu. Garuu otuu akka ati isaaf dhaabbattu beekee innis siif dhaabbatatee garuu arraeessa jira. Jaalalli nu gidduutti magaree firii jaalalaaleen waliin dadhamaa jira. Kunoo garuu nu gidduu nageenyi hin jiru. Akkuma agartan kana nagaan biyya keenya hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jennaan yeroo kana baay'eetti kan nama dhukkubaa jirudha. Akkuma agarru kan imimmaan nama guddaa imimmaan haadha keenya dhangala'aa jira. Waan hundarrattuu garuu ulfaata dhugaa dubbachuuf jennaan waaqayyo gooftanii hunda danda'aadha waan ta'eef nageenya biyya keenya faa kennu. Nutillee jaalala nuuf haa kennu, tokkummaa nuuf haa kennu. Akkasumallee immoo warroonni biyya ormaa jirtan kuni fakkeenyaaf warroonni TikTok irratti sa'aatii 24 ta'anii isaanii fuula guddaa qaban kuni otuu amma wantoota adda addaa fakkeenyaaf qixaatidha jedhanii fuula waan adda addaa dibachuu, utaaluu, sirbuu kana dhiisanii tokkummaadhaan nagaa biyya keenyaaf kadhatanii akkamitti namatti tolaayyuu dhugaa dubbachuuf jenna. Rabbi kan maaliif kadhannaan keenya sun tarii nama tokko tira nama tokkoof dhaga'uu danda'a jechuudha waaqayyo. Garuu nuti meeqa keenyatti biyya keenyaaf kadhannaa jira. Biyya keenyaaf namoota meeqatu waan gaarii hojjechaa jira amma kan argaa jirru jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha obboloota keenya. Ani immoo dhaamsan qabu bakka jirtanitti jechuudhaan kadhannaadhaan biyya keenya waaqayyoon akka nu yaadatu kadhannaa nu taasisaa. Amantii qabnuun hundi keenya biyya keenyaaf haa kadhannu. Kadhannaa nama tokko keessa nama tokkoof dhaga'uu danda'a jechuudha waaqayyoon waan ta'eef. Innaa akkas isiniin jedha obboloota koo. Viidiyoo kiyya kanarraa immoo waa barattan jedheetaniini innis waa tokko irratti siraatan cimnee yoo hojjenne firiin kennu nu gammachiisa malee nu gammachiisu. Garuu otoo bishaan siraatan dhuguu baate firiin inni kennu akkana hin turre. Maaliif ilaaluu dandeechan kennu kan lafatti gadi harcee jechuudhaan torbee tokkoof mana hin jiru waan ta'eef kana hunda dhaylal kan bilaasha bade kan harcee kunu jechuudha. Maaliif amma gatii dhabee jira harcee xiqqoo sirrii miti waan ta'eef kanaafuu wanna tokko hojjennee firii gaarii irraa argamsiisuudhaaf jechuudha. Cimnee waan tokko hojjechuu qabna. Itti gammanna waan ta'eef wanna hojjennetti jechuudha. Kun immoo leemuudha. Abukaadidha kuni leemuunidha kuni loomiidha kuni sun immoo abukaadidha. Kanaafuu firiin ani hojjedhee irraa argadhe kanaadha.
namoonni akka kiyyaatti hojjettanii firii akka kiyyaa kanatti gammadan immoo itti gammadaa'e wanna hojjennu tokko irratti immoo siraatan seeran yeroo isaa kabanyee wanna inni barbaadu san wanta gahaadhaan kennuufii qabna. Akkasumallee immoo hiriyaa keenyaaf jechuudha yookiin hiriyaatiyaaf ilaalcha nan qabu ilaalcha gaarii ta'uu qaba. Maaliif ilaalcha gaarii yoo ta'e tarii namni sun otoo nama badaadha yoo ta'e deebisachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf hiriyyaan tiituu amalli ishii badaa ta'e ani ishiidhaaf ilaalcha gaarii waan gaarii otoo yaade tarii guyyaa tokko immoo ishiinis deebi'uu dandeechi. Maaliif ishii wanta gaarii naaf yaaddi ilaalchi isheen naaf qabdu jettee anarraa barachuu dandeechi. Kanaafuu obboloota koo yooniin dogongoree maqaa waaqayyootiin dhiifama naaf godhee firii nan argadhe kanaadha. Bona buluu bishaan obaasaa ture aduu otoo hin jenne itti wannoo jedhee hojii kooti waan ta'eef itti gammadee yeroo isaatiin eegee bishaan siraatan obaase firiin naa kenne kanaadha. Isiniin jedha kanarraa xiqqoo guureen jira waan ta'eef akkas isiniin jedha obboloota kooyii. Warroonni yaadni kiyya isinitti tole ta'e laayik sheer naa gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo kadhannaa keessaniin biyya keenya yaadadhaa. Waaqayyoon biyya keenyaaf nageenya jaalala tokkummaa nuuf haa kennu. Nagaan isa bira jira waan ta'eef nagaan nagaa caalu waaqayyoon biyya keenyaaf haa birmatu. Kanaafuu warri isinitti tole akka dhumaatiin daawwattanii galatoomee isiniin jedha. Akkasumas immoo warri akka kiyyaatti hojjettanii itti gammaddanii baga gammaddanii baga waliin gammanni isiniin jedha. Akkasumallee immoo warri abukaadii barbaadan jechuudha. Akkasuma warri laymoonii barbaadan asirii barbaadan warri hamudii loomii barbaadan gootaay gatiin isaa tolaadha. Isin nagaafachuu qofaadha. Lakkoofsa kiyya immoo jalaan isitti achisaa heeloonaan jechuun immoo kan geechani. Isiniin jedha naaf galatooma inaaf jiraadha. Ishee obboloota koo guddaan sin jaaladha guddaan sin kabaja warroonni viidiyoo keenyaa daawwachaa jirtan jechuudha. Waaqa koo abdiin koo si mootii koo.